ni wal gargaaruu qaba, wajjiniin dhaabbachuu qaba. Tokko nyaatee tokko yoo agabuu yoo bulu taate agabuu buluu fi dhukkubaan agabuudhaan du'uu fi dhukkubaan du'uunis tokkuma waan ta'eef ummanni keenya wal gargaarsa kanarratti duris waan beekuu fi haalaan wal gargaaruu qaba. Nullee bakka jirrutti ummanni keenya biyya alaa kan jiru haala adda addaatiin ummata biyya keenya gargaaruudhaan meeshaa adda addaa walitti qabuudhaan buusii adda addaa buusanii immoo biyyatti erguudhaan hojjechaa jiranii. Hawaasni qajeelfamootaa fi seerota mootummaa fi ogeessota fayyaa hojiirra oolchuudhaan ba'aa ogeessota fayyaarra jiru hir'isuu fi kufaatii hawaas dinagdee dhibeen kun kallattii hundaan biyyarra qaqqabsiisuu danda'u hambisuu akka qabanis hubachiisaniiru Ambaasaadar Zannaba Kabbadaan. Godina Baalee magaalaa Gobbaatti hojiiwwan garaagaraa tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf gargaaran hojjetamaa jiraachuu isaa odeeffamne. Magaalaa Gobbaatti saaxilamummaa jiraattota hir'isuudhaaf daandiiwwanii fi konkolaataa irratti keemikaala farra ilbiisotaa biifuun bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Dhimma beektashona. Godina Baalee magaalaa Gobbaatti hojii hubannoo uumuu ittisa vaayirasii koronaa irratti hojjetamaa jiruun cinaatti biifaan keemikaalaa farraa ilbiisotaa iddoowwan sochiin namootaa itti baay'atu daandiiwwan konkolaataa baajaajotaa fi konkolaattota irratti gaggeeffamee jira. Kunis sodaa fi saaxilamummaa vaayirasii kana hanga tokko ni hir'isa jedhan jiraattonni magaalaa Gobbaa. Sochiin gama mootummaan jiru gaarii ta'us gorsaa fi akeekkachiisa ogeeyyii fayyaa kennamaatii jiru kana qabatamaan hojiirra oolchuu irratti hir'inni bal'aan hawaasa biratti waan mul'atuuf xiyyeeffannoon kan irratti hojjetamuu qaba jedhan jiraattonni kun. Social distancing inni jedhamu kun gonkumaa hin jiru. Namni walumatti siqee walirraa waa bitachuun, walitti siqee taa'uun, waa bituu, waa gurguruun akkuma durii isaatiitti jira. Kun xiyyeeffannaa barbaada. Akka taajabbii kootiitti namni amma xiqqooshii nuffeetu haa ta'u waan ta'e hin beeku dagateeti jira. Yeroo jalqabaa sodaa guddaatu tureeyyuu waa miidiyaa biyyaraallee waan hunda yeroo ilaalan sodaatamee ture. Amma garuu baay'ee chillaa jedhanii jiru. Of dagatanii jiru jechuudha. Walaammataniitu deemuu gabaallee of gadhisaniituma firii ta'anitti tasa dhibee kanayyuu waan dagatan fakkaata jechuudha. Wanti namarraa mul'achaa jiru. Magaalicha keessatti iddoowwan uummanni hedduminaan socho'utti ogeessota fayyaatiin deeggaramuun hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jiraachuu kan himan kantiibaan magaalaa Gobbaa Obbo Nigaatuu Mootummaa hojii kana cinaatti saaxilamummaa hawaasa magaalichaa hir'isuudhaa fi biifaan keemikaalaa gaggeeffamuudha himanii. Iddoo hundattis qulqullinni eegamus daandii kanarratti hagammaatti qulqullinni hin eegamne kanaaf jecha keemikaala keessattuu dhibee kanaaf ittisuu danda'u jennee guyyaa irraa kana shaawar tiraakii kana fayyadamneet keemikaalli magaalaa keessatti jalqabaa kaasee hanga xumuraatti kan biifamaa jiru ta'uu fi kunis jalqabbiidha malee gara fuulduraattis baay'ee isaa kan itti fufnu ta'uu isaati. Kana malees harka qalleeyyii magaalicha keessatti argaman deeggaruudhaa fi gargaarsi midhaan nyaataa garaagaraa fi birriin 700 ta'uu tola ooltotaan walitti qabamus himaniiru. Deeggarsa sassaabuu keessatti yeroo ammaa kana naannoo maallaqaa fi akkasumas immoo maateriyaaliin dabalatee kan manneen amantaa deeggarsa godhan hundas dabalate naannoo qarshii 700 ol deeggarsa walitti sassaabnee harka qalleeyyii magaalaa keenya keessa jiran calalliin gaggeeffamaa jira gootiidhaa gootiitti. Inni kun akkuma xumurameen boodatti calalliin sun eega xumurame harka qalleeyyii keenya deeggarsa sassaabame kana karaa guutuu fi qulqulluu ta'een akka bira gahamutti wanti hojjechaa jiru bal'aan kan jiru ta'uudha. Jiraattonni magaalichaas of eeggannoo taasisuu qabu kan jedhan kantiibichi kana alatti labsii yeroo hatattamaa bahe hojiirraa kan oolchan ta'us hubachiisanii jiru. Labsiiwwan amma bahe gama mootummaan ba'an kun karaa guutuu ta'een hojiirraa akka magaalaa keenyatti oolchuu eegaleera waan ta'eef uummanni illee kana beekee akkuma kanaan uummannis kana beekee labsichi mootummaan baase keessattuu keeyyatoota 27 sun akka hojiirra oolchuu fi nus akka mootummaatti karaa guutuu ta'een akka magaalaa keessatti hojiirra kan oolchinu ta'uu isaati. Akka godina Baaleetti koreen taaskii foorsii ittisaa fi to'annoo vaayirasichaaf hundaa'e hojii hubannoo laachuu fi dhiyeessii irratti qindoominaan hojjechaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Baalee fi miseensi koree kanaa obbo Seefuu Muhammed himaniiru. Godinichatti iddoowwan turmaataa fi yaala dhukkubsattoota vaayirasii koronaaf oolan magaalaa Roobee fi Gobbaa dabalatee aanota godinichaa 18 keessatti qophaa'uun isaanis himameera. Godina haga aanaatti haga gandaatitti hundaa'anii keessaayyuu nam tokko yoo ka alaa galu taate yoo ka shan kan taate yeroodhaan eeruu kennuudhaan waan sila argachuu qabu qorannoo taasisuu qabu akka taasisaa jiran jechuudha. Keessaayyuu amma korraa irratti waan hojjetamaa jiru koree qulqullinnaatiin wal qabatee haga keemikaala
naannoo konkolaattota baajaajii akka biifamu taasisaa jiran. San qofa osoo hin ta'in uummata naannoo saniin geejjibamu hubannoo isaaniif uumaa jiran jechuudha. Treatment centerii naannoo hospitaala Roobeetti qopheessinee itti aansuudhaan Gobba. Isolation centerii ammoo naannoo aanota hundarrattu baay'ee murteessaaf guddaa kan ta'e ammoo naannoo 8tti qopheessine. Gabaasni waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Gobbaati. Tajaajilli geejjibaa hojjettoota paablik servisii konkolaattota 240 ol ta'an tajaajila taaksii magaalaa Finfinneetiif bobbaasuusaa beeksise. Kanneen keessaa 50 kan ta'an kaffaltii malee bilisaan tajaajila kan laatanidha jedhameera. Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf mootummaan hojjettoonni hedduun mana akka ta'an murteessus hojjettoonni tokko tokko dhimma dhuunfaa isaaniitiif tajaajila geejjibichaa fayyadamaa jiraachuu irra ga'uusaas dhaabbatichi ibseera. Kunis dhiibbaa akka hin uumne waajjiraalee tajaajilicha fayyadaman waliin tarkaanfii fudhachuuf kan qophaa'u ta'uusaas himeera. Ogeeyyii fayyaa dursii laatamuu fi qabuuf tumsi akka taasifamu waliigalamuus eerameera. Dabalataan sa'aan bobbii tajaajila geejjibaa isaas ifoomeera. Fooyya'eera. Haaluma kanaan hojjettoota federaalaatiif bobbiin ganamaa kan sa'a 1.5 kan itti fufuudha. Tajaajilli geejjibaa hojjettoota magaalaa Finfinneetiif sa'a 3.5 ture sa'a 2tti deebi'eera. Bobbii galgalaatiin hojjettoota federaalaatiif sa'a 9.5 hojjettoota magaalaa Finfinneetiif ammoo sa'a 11.5 geejjibaaf qophii ta'uus jedhameera. ETV afaan Oromoo hordofaa jirtu daawwattoota gara odeeffannoowwan biyya alaarraa arganneetti ceena. Kanaadaatti namni poolisii fakkaatee dhukaasa banee lubbuu namoota 16 galaafateera. Namni kuni Kanaadaa bulchiinsa Noova Scotia jedhamu keessatti uffata poolisii uffachuunii fi konkolaataa poolisii qabachuun haleellaa kana kan raawwatedha jedhame. Haleellaan kun sa'aatii 12f walitti fufuun kan gaggeeffamee ture yoo ta'u namni haleellicha raawwate kun konkolaataan baqachuudhaaf otoo yaaluu ajjeefameera. Poolisiin Noova Scotia namni haleellaa kana raawwate maanguddoo ganna 51 Gabriel Wortiman kan jedhamu ta'uusaa beeksiseera. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau gochaa kana suukkanneessaadha jechuun balaaleffatani. Kanaadaa keessatti seerri meeshaa waraanaa qabachuu cimaa waan ta'eef haleellaan akkanaa kun kan hin baratamne akka ta'e immoo kan gabaase BBCdha. Niwuziilaand vaayirasii koronaa to'achuu ishee ministeerri muummee biyyattii Jacinda Ardern beeksisaniiru. Jacinda Ardern ibsa kennaniin biyyi isaanii tatamsa'ina vaayirasichaa guutummaan guutuutti haala jedhamuu danda'uun to'achuu ishee beeksisaniiru. Biyyattii keessatti tatamsa'ina vaayirasichaa cimaan akka hin jirree fi yeroo ammaa namni vaayirasichaan qabame tokko gidduu galaan nama tokko gaditti akka dabarsuu Jacinda Ardern himaniiru. Hojiin biyyattiin vaayirasicha to'achuudhaaf hojjette kan biyyoota addunyaa birootiin wal bira qabamee yoo ilaalamu sadarkaa gaariirraa akka jirus beeksisaniiru. Kanarraa ka'uunis Niwuziilaand keessatti eebila 28 irraa kaasee suuqiiwwanii fi manneen barnootaa cufamanii turan akka banamuu danda'an himameera. Niwuziilaand keessatti hanga ammaa vaayirasii koronaa COVID-19 lubbuun namoota 12 darbuusaa BBC'n gabaaseera. Daawwattoota ammoo gara odeeffannoo biizinesiin wal qabatan sa'aatii kanatti sinceessisna stuudiyootti argamee jira. Odeeffannoowwan biizinesii garaagaraa qabatee guddataa jira. Daawwattoota wajjin yeroo gaarii siif haa ta'u. Rakkoowwan hojii daldalaa qunnamuu danda'an tilmaama keessa galchuudhaan baankiin Awaash kaffaltii tajaajiloota armaan gadii irratti fooyya'insa taasiseera. Maamiltoota oomishaalee garaagaraa biyya alaarraa galchaniif kaffaltii koomishinii LC dheeressuuf kaffalaa turan guutummaan hambiseera. Maamiltoonni yeroon kaffaltii liqaa akka dheeratuuf wayita gaafatan kaffaltii koomishinii kanaan dura kaffalchiisaa ture guutummaan hambiseera. Tajaajila waliin wal qabatee dameewwan keenya keessatti walitti dhiyeenya maamiltootaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif sababa ta'an hambisuuf jecha maamiltoonni wayita ATM'dhaan maallaqa baasan kaffaltii tajaajilaa kanaan dura kaffalaa turan guutummaan hambisuun bilisa akka ta'u taasiseera.
Maamiltoonni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tajaajila baankii moobaayilii, intarneetii fi pooziitti fayyadamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaarraa of eegan gorsa keenya. Waamicha biyyaalessaa mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf taasise bu'uura godhachuun baankiin keenyas itti gaafatamummaa hawaasummaa qabu bahuuf tumsa barbaachisu taasisaa jira. Baankii Awaash. Ispoonsara keenya baankii Awaash guddaa galateeffannaa. Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya, oduu biizinasii sa'aa kanaa isinitti himaa oduu waliin hanguddataa jamaati. Hanqinni meeshaalee fi oomishaalee tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf tajaajilan darbee akka mudachaa jiru jiraattonni magaalaa Finfinnee himan. Rakkinicha furuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Dabalata qabna. Hanqinni meeshaalee fi oomishaalee tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf tajaajilan kanneen akka alkoolii, saanitaayizarii fi haguuggii funyaanii fi afaanii mudachuun hawaasni rakkachaa turuun isaa kan yaadatamudha. Rakkoo kana furuuf warshaaleen oomisha kanaan wal fakkaatan oomishan tokko hojii eegalanis ammallee hanqinni kun akka hin furamne ibsu jiraattonni magaalaa Finfinnee. Alkool ግን ዘራሱ አረቄ ፋብሪካ ሄደን ተሰልፈን 2 ቀን warshaa araqee dhaqne alkoolii gaafannee turre. Guyyaa lama hiriirree alkooliin hin jiru dhumeera nuun jedhan. Saanitaayizarii liitirii tokko nuuf gurguru. Hanga ammaatti suma fayyadamna. Mana qorichaa hedduus gaafadhee alkooliin hin jiru jedhan. Amma moo saanitaayizarii nu hin jiru. እኔ አብዛኛው ጊዜ የለም ሲሉ ነው። በርግጥ የሰው ኢንተረስቱ ብዙ ነው። yeroo hedduu hin jiru jedhu nama hedduutu barbaada. Garuu alkoolii, saanitaayizarii fi haguuggiin funyaanii fi afaaniis hin jiru jedhama. Oomishaalee qulqullinaa fi ittisaa vaayirasichaaf tajaajilan manneen qorichaa dhuunfaa fi mootummaa hojii rabsuu irratti bobba'an yeroo ammaa dhiyeessiin dabalus alkool irratti garuu hammas hanqinni muraasni akka jiru ibsu. አንጻራዊ አሁን ላይ ትንሽ ለውጥ አለ። የአልኮል የሳኒታይዘር amma fooyya'insi jira. Haala torbee lamaan dura turerraa amma wayyoo qaba. Garuu ammas yoo ta'e alkoolii fi saanitaayizariin hir'ina qaba. Haguuggiin funyaanii fi afaanii guutumaan guututti rakkinni hin jiru. Warshaan Itoophiyaa dawaa oomishu tokko gara hojiitti galuun saanitaayizarii oomishaa jira. Hanga tokko rakkoo hawaasaa furreerra. Alkooliinis gatii kanaan duraarra dabaleera. እንደምታየው ህዝቡ የሚፈልገው አልኮል ይፈልጋል። Hawaasni alkoolii, haguuggii afaanii fi funyaanii ni barbaada. Nuti alkoolii fi haguuggii afaanii hin arganne. Saanitaayizariin jira. Bakka hundatti raabsamaa jira. Namoonni bakka alkoolii saanitaayizarii fayyadamuu ni danda'u. Warshaaleen dhugaatii alkoolii fi oomisha qulqullinaaf tajaajilan oomishan guutummaan guututti oomishaalee qulqullinaa fi saanitaayizarii oomishuun rakkinicha akka furaniif hojjechaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi industirii beeksiseera. Hanqinni meeshaalee ittisaa fi to'annoo vaayirasii koronaaf tajaajilan akka hin mudanneef hordoffiin taasifamaa jira jedhameera. Mootummaan Zimbaabuwee namoonni akka mana hin baanne labsuus kaampaaniiwwan albuuda baasan hojii isaanii akka itti fufan gaafate. Yeroo sadaffaaf kan labsite Zimbaabuween labsichi torbee lamaaf akka turu pirezidaantiin biyyattii Emerson Mnangagwa ibsaniiru. Pirezidaantichi akka ibsanitti biyyattiin ulaagaa dhaabbanni fayyaa addunyaa baasee sababa hin guunneef labsichi akka barbaachisu beeksisaniiru. Hojjettoonni albuuda baasuu irratti hirmaatanis yeroo isaanii kaampaaniiwwan keessa hojjetan keessatti dabarsu jedhameera. Sharafni alaa biyyattii harki caaluu albuuda irraa akka ta'e ibsuun pirezidaantichi dinagdeen biyyattii dhiibbaa keessa akka hin galleef filannoon kun fudhatameera jedhaniiru. Lammiileen biyyattii labsii kanaan dura labsamee nyaataa fi wantoota biroo barbaaduuf yeroo manaa bahanitti qaamolee nageenyaan akka dararaman ibsameera. Biyyattiitti hanga ammaatti namoonni 25 vaayirasii koronaan yoo qabaman namoonni 3 du'aniiru. CGTN tu gabaase. Weerara vaayirasii koronaan wal qabatee fedhiin oomisha boba'aa addunyaa irratti hir'achaa akka jiru himame. Ameerikaan waggaa 21 keessatti gatiin oomisha boba'aa ishee gadi bu'uu beeksifteerti. Erga bara faranjootaa 1999 as gatiin boba'aa haala bara kanaan hir'ina hin agarsiifne jedhamee jira. Sababa weerara vaayirasii koronaan sochiin namootaa waan daangeffameef fedhiin biyyootni boba'aa bituuf barbaadanii hir'atuutu himame. Gatiin boba'aa barmeela tokko hanga doolaara Ameerikaa 14tti gurguramaas jira jedhameera. Jalqaba baatii kanaa biyyoonni miseensa OPEC dhiyeessii oomisha boba'aa harka 10 hir'isuuf walii kan galan yoo ta'u